kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba seenaa Ahmed Taqii kutaa lammaffaa itti fufna. Ahmedis daldalaa waan tureefi loltoota isaaniitii fi deeggarsa maallaqaa taasisaa ture. Elemoo waliin bubbeetti wal arguun loltoota isaanii eenyu olaantummaan gaggeessuu akka qabu mari'achuun Elemoon dura taa'aa ta'ee filatame. Ahmed Taqii ammoo koomaandarummaan muudamee qabsoon itti fufe. Ahmediifis maqaan qabsoo hundee moggaafameef. Maqichi garuu jalqaba abbaan isaa kan ittiin isa yaamu ture. Mootummaan Haile Sillaasee aangoon Dargiin yoo irraa fudhatamu Dargiin humna cimaadha jedhee kan itti dhaadatu keessaa tokko kan ta'e loltoota Jeneraal Geetaachoo Shiibashiitiin hoogganamu itti erge. Bulchaan Harargee Koloneel Zallaqa Ahmed Taqiin yoo ajjeefamuu baate galamsoo guutuma ishii akka barbadeessu labse. Barbaachisitti fufe. Bara 1966 gareen loltoota Dargii fi Ahmed Taqiifaa Ciroo galamsoorraa kiiloomeetira gara 26 fagaatutti wal dura dhaabbatanii Ahmed Taqiis barii wareegame. Elemoon aangoo koomaandarummaa fudhatee loltoota isaanii hoogganutti ka'e. Elemoonis dhukaa moortariin lubbuun darbe. Loltoota isaanii keessaas namoonni 3 qofti lubbuun hafan. Abbaan Ahmed Taqiis du'a ilma isaanii yoo dhagaani ilmi kiyya hinduuni dhiigni isaa firii harra faca'e boru biqilee daraarii sanyii bu'aa qabeessa walqixxummaa Oromoof dhangala'e ta'a. Firiin isaas muka guddaa firii buusu ta'a. Maqaan Oromoos akka awwaalamitti nafu addunyaa maratti beekamtii goonfata jechuun kan har'aa itti mul'ate dubbatan. Ahmed Taqii ijoollee osoo hin uratin hafus har'a nuti hundi firii wareegamtootaa taanee biqiloon imaanaa isaanii fudhannee ilmaan isaa taane. Maqaa gootota Oromoo faarsuufis namoonni ifaajaa turaniiru. Alii Birraas sirba isaa yaa hundee bareedaa yaa hundee miidhagaa jedhuun sorgoo fi sokkoon sirbee isa yaadateera. Hundeen Ahmed Taqiidha. Teewodiroos Mulaatu barreessaan asoosama afaan Amaaraa beekamaan fincilaa fi qabsoo Ahmed Taqii Elemoo Qilxuu kitaaba isaa Akaal Daamaa keessatti taatummaan itti fayyadamee asoosama seenaa irratti bu'uuree barreesseera. Haa ta'uutii seenaa qabsoo isaanii gara miseensummaa yookaan deeggartoota paartii warraaqsa uummata Itiyoophiyaa isa IHAPaan beekamutti dabsee erbee kaa'eera. Seenaan isaa garuu gonkumaa IHAPaan wal qabatee hin turre. Weellisaa Elemoo Aliis qabsoo fi waraana isaan Cirootti gaggeessan faarsuun albama isaa Oromiyaa jedhu kan bara 1984 baase keessatti gootota kanneen yaadateera. Kabajamtoota daawwattoota sagalee kitaaba seenaa gootota Oromoo jennee goota keenya Ahmed Taqii yaadanneerra. Asuma irratti xumurra sagantaa seenaa gootota Oromoo
isa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Horaa bulaa.
هوندي